Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa sagantaa keenya kaxumura torbanii qabannee dhufneerra. Wiixata darbeerraa eegalee lakkoofsa namoota Oromiyaa keessatti ajjeefamanii irratti maddeen hospitaalaa fi dhaabbata mirga namoomaa tokko odeeffanneerra. Osoo kutaa operaashinaa galchuu deemnu hospitaala keenyatti kaakalee du'eessu tokko ture waliigalatti nama afurtu nu biratti ta'e. Qabsoo Baalee irratti fuulleeffachuun kitaaba Oromoo Witness jedhu kabarreesse Abdul Dirree dubbifnee harkaa qabna. Qabsoo abbaa biyyummaati. Qabsoon Baalee biyyarraa kaasuu jennaan kanaaf ka'an. Feesbuukiin haasawa jibbiinsaa jedhamee wanni itti gabaafamu akkamiin madaalaa gabaasa qabna. Wal duraa duubaan kan isin biraan gahu ani bakka laatomaati nu waliin turtii gaarii. Wiixata darbee hagayya 17 bara 2020 dhukkubsachuun Jawaar Mohaammed erga dhaga'amee booda hiriira mormii magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti bahame irratti namoonni ajjeefamuu himu jiraattonni. Namoonni hedduun kan ajjeefaman godina Harargee Bahaa irraa ka dubbifne hakiimni hospitaala Hiyoot Faanaa magaalaa Harar akkasumas hojjetaan buufata fayyaa Dirree Xiyyaaraa kana nuun jedhan. Walumaa galatti guyyaa walqaxaa irraa jalqabe nama 23 haasaa fannaa gama keenya dhufe iddoo isaan irraa dhufan irra baay'ee isaanii wadaa'idha. Haromiyaan ni jira, Haddis ni jira, Dirree Xiyyaaratii fi Kombolcharraa hanga muraasota ni jirani. Walumaa galatti sadarkaa kriitikaalii isaanii beekaa dhufanidha. Baay'ee isaanii kan mataarra dhahamanii jirani, kan tafa isaanii irra dhahamanii lafee isaanii cabee ni jira, kan qoma isaanii irra dhahamee dhiigni somba isaanii irra yaa'ee operaashinii godhamee ni jira. Namoota 23 dhufan kana keessa namoonni sadii egaa hospitaala gaanii kan du'anidha. Gaafa hiriirri jiru 12 kan dhukaasni guddaatu ture. Dhukaasni yeroo dhukaafamu nuti buufata kana ta'aa turre warri makalaakaa kun deemaa dhufanii jechuudha. Ambulaansii seena ambulaansii fudhadhaati waan reeffatti guurtanii fudhadhaa qottaa hin jiran. Gaafa nuti ambulaansii seennee waan reeffatti guuruus fudhannee kileen ijoolleen hedduun dhoomanii haanis tuumanii haanis lubbuudhaan du'anii dirreerra ciisu jiran. Fayyaa qabu gargaarsa dandeenye goonee fi hara hospitaala garree fargoone sammuu hadii efuunee ifuun bira keenye bira tursiisnee kan yeroo dheertuudha. Ijoolleen du'an nam lama isaan. Dabalataan hospitaala Cirootti namoonni 4, hospitaala Asallaatti namni tokko akkasumas hospitaala Riifaraala Shaashamanneetti namni tokko walumaa galatti yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamuu ogeeyyiin fayyaa BBCf mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee Direektarri Itoophiyaa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Geetuu Saaqataa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 50 ol ta'uu ragaa qabnaa jedhu. Nagaa guutummaa guutuutti garuu humnoonni nageenya mootummaa tarkaanfii madaalaa waan taane fudhachuudhaan bakkuma hundaattuu jechuun ni dandeenya. Kibbaa bahaa Shaashamannee irraa kaasee Dodolaa, Saasaa, Dirree Dawaa, Awwadaay, Dhangalboo, magaalaa Saboot, Ciroo, Baatee, magaalaa Harammayaa akkasumas Fadis, Dirree Xiyyaaraa, Harar jechuudha. Harargee kanaaf kan kana fakkaataatti ispeeshaalii addatti ammoo Awwadaayitti tarkaanfii fudhatamee baay'ee kan sukkanneessaadha. So haga kaleessaatti nuni namoota 50 olidha akka lubbuun darbe odeeffannoo qabatamaan kan nuti argamne 50 oli. Oromiyaa iddoo adda addaatti qaamoleen nageenya mootummaa humna madaalawaa waan ta'aniif fudhataniiru ka jedhe Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa lakkoofsa namoota ajjeefamanii hin himne. Gabaasa taanutti wayita ceenu Facebook ji'oota 3 eebla haga dhuma waxabajjii baranaa keessa qofa oduuwwan jibbaa yookaan ammoo sobadha jedhe miliyoona 22 ol haqeera. Dhaabbatichi kana kan godhu wiirtuuwwan biyyoota addunyaa garaagaraatti hundeesse keessatti kanneen keessaas afaan Oromoo dabalatee afaanonni Afrikaa bahaa biroo kan itti ilaalaman wiirtuun Keeniyaa isa tokko. Dhaabbatichatti qajeelfama qabiyyeewwan irratti itti gaafatamtu kataate Fadzaay Maadzingiraa adeemsa maxxansi tokko Facebook irraa haqamuu fi eenyutu hojii kana hojjeta kan jedhu dubbatti.
The aim of the hate speech policy is we want to remove content that's aimed at people on the basis of who they are. Kaayyoon qajeelfama oduu jibbaa Facebook qabiyyeewwan namoota sababa eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffatuun maxxanfaman balleessuudha. Maxxansa ulaagaa ittiin haqnu keessaa fakkeenyaaf ani lammii Zimbaabuweeti. Yoo maxxansi nama tokkoo sababa ani Zimbaabuwee irraa dhufe yookaan gurraacha ta'eef yookaan immoo dubartii sababa ta'eef narratti xiyyeeffatuun na sodaachisa yookiin haasaa jibbiinsaa narratti xiyyeeffata taanaan kana ni haqna jechuudha. Namni kamiyyuu maxxansa tokko riippoortu godhuu yookaan gabaasuu danda'a. Maxxansa tokko riippoortu godhuu dandeetta. Piroofaayilii nama dhuunfaa yookaan fuula tokko irratti iyyata galchuu dandeetta. Kanas godhuu kan dandeettu tuqaalee 3 gubbaa gama mirga irratti argaman keessa galuudhaan achiis gaafa cuqaastu adeemsota gabaasaa garaagaraatti si fudhata. Sadarkaalee san keessa darbuun yagguu xumurtu ergaan kee nu bira dhaqqaba. Maxxansi sun imaammata keenya community standards jedhaman daddarbee argama taanaan ilaalamee Facebook irraa haqama. Achiis namni iyyata san galche gabaasni maxxansichaa haqamuusaa isa gaha jechuudha. Dhaabbata Facebookitti namoonni hojiin isaanii kana ta'e jira. Gareen reviewers jennuun kan 30,000 olitti lakkaa'aman jiru. Afrikaa bahaatti waajjira Naayiroobitti qabnu keessaa namoonni afaanota Swahili, afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Somaaleefa dubbatan qabna. Dhimmi biraa fayyadamtoota Facebookiin ka'u maxxansi tokko lakkoofsa namoota gabaasa godhaniin haqamamoo waan seera cabseef haqamaa akka jedhudha. Faadzaay kanas yogguu ibsitu. We only need one report on a piece of violating content. Maxxansa qajeelfama keenya cabsu irratti gabaasa tokko duwwaa barbaanna. Yeroo baay'ee namoonni hordoftoota yookaan hawaasa isaanii maxxansa nama biraan kan seera keenya hin cabsine akka riippoorti godhan affeeru. Kanumaanis yeroo tokko gabaasa hedduu arganna. Kun ammoo bu'aasaa hin geeddaru iyyata tokko callaa barbaanna. Maxxansi tokko kan haqamu qajeelfama keenya community standards jedhaman waan cabsuuf. Kun ta'uu dhabaatee dogongoraan maxxansi tokko haqameera taanaan fayyadamtoota keenyaaf carraa murtoo kana iyyachuu kenninaaf. Ergaan maxxansi kee haqameera jedhu si dhaqqaba. Lakki maxxansi kiyya sirriidha jettee mormita taanaan irra deebiin iyyata galchuu dandeetta. Iyyatni kees nama maxxansa kee amma dura haqe osoo hin taane nama biraa bira dhaqa. Namni kunis irra deebiin qajeelfamicha waliin wal bira qabuun ilaalee yoo dogongorri mudateera ta'e maxxansichi ni deebi'a jechuudha. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti oduuwwan kaan gaggabaabsanii isinitti hima. Itoophiyaatti guyyaatti lakkoofsi namoota olaanaan COVID-19 qabamanii galmaa'e. Sa'a 24 keessatti namoonni haaraa 1829 vaayirasichaan qabamuun 17 ammoo lubbuu dhaban. Lakkoofsi waliigala namoota vaayirasichaan qabamaniis 37 ol ta'eera. Dargaggeessi ganna 33 lammiin New Zealand hiriyaasaa biyya hambaatii deebi'e hammatee jennaan biyyattiin hidhaa 7 murte. Dargaggeessi kun sababa koronaa vaayirasiin yeroo adda bahee jirutti seera dhukkubicha ittisuuf bahee cabsuudhaan kan irratti murtaa'e. Naannoon Tigraay filmaata marsaa 6ffaa sadarkaa naannootti gaggeessuuf deemuuf galmee filattootaa har'a eegale. Filannoon falmisiisaa kun fulbaana 9 bara 2020 akka gaggeeffamu koomishiniin filannoo naannichaa beeksiseera. Kaaba Naayijeeriyaa bulchiinsa Kaanootti gaheessi waggaa 55 kan maatiin waggaa 30 manatti itti cufan baraarame. Namni kun dhukkuba sammuu qaba jechuun ture. Abbaa isaatiin miilli isaa tokko muka furdaa irratti erga hidhamee booda kutaa karraa foddaa hin qabne keessatti kan hidhamee ture. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi UNICEF mootummoonni biyyoota Afrikaa of eeggannoo weerara koronaa vaayirasii barbaachisu gochuun manneen barnootaa deebi'anii akka banaman jajjabeessuu qabu jedhaniiru. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Odeessatti aanutti ceheera. Itoophiyaan bara 2020 keessa eeyyama tajaajila telekoomii dhaabbata 2 kennuuf akka jirtu beeksiftee turte. Kana hordofuudhaanis dhaabbanni telekoomii Keenyaa guddichi Safaariikoom dabalatee dhaabbileen telekoomii 12 fedhii agarsiisaniiru. Ergasii ammoo miidiyaaleen garaagaraa eeyyamni kennamuuf ture jijjiiramuu fi Itoophiyaan yaada jijjiirtee jedhanii gabaasaa turan. Direektarrii abbaa taayitaa dhimma kana to'atu koominikeeshinii Itoophiyaa akka ta'an Injiinar Baalchaa Reebaa oduun kun tasumaa soba wanti jijjiirame hin jiru jedhu ka dubbise Eliyaas Mulugeetaati. Maaltu uumame seete Eliyaas
hayyama hojii telekominikeeshinii kubbaaniyyaa lamaaf kennuuf Itoophiyaan hojjechaa akka jirtu ni beekama. Haa ta'u malee gaazexaa biyya keessattii fi biyya alaa tokko irratti odeeffannoon sirrii hin taane tokko bahee ture. Odeeffannoon sun maal jedhaa? Itoophiyaan hojii kubbaaniyyaa biyya alaa kara biyyaatti galchuudhaaf hayyama hojii telekominikeeshinii kennuu dhiistee jirti kan bahe ilaalle. Wanti sun immoo odeeffannoo sirrii miti. Kanaafuu uummanni baay'ee burjaajee ture. Kubbaaniyyaan biyya kana galanii hojjechuu barbaadan yookiin stakeholderiin biyya keessa jiran jijjiirama seektara telekominikeeshinii irratti hojjechaa jiru kan duubatti deebiisaatii jedhanii namoonni rifatan irra nuuf bilbilanii imeelii faanitti erganii hoolaallu wanti kun sirrii miti. Therefore odeeffannoon bahe sun sirrii miti sirraa'uu qaba jennee isa uummataaf ifa goonee jechuudha. Kaampaniiwwan gara 12 yoon dogoggoruudhaa baadhee fedhii isaanii agarsiisanii jiranii ergasii amma sadarkaa maalirra jira? Expression of interest kan jedhamu hambaasne kun maa'inni fedhii isaanii kan itti gaafadhu jechuudha. Amma biyya kana dhufanii hojjechuuf kan qophaa'aa jiran yookiin kan intirestii qaban eenyu kan jedhu san baasuuf baasne waajjira kubbaaniyyaa 12 irraa argannee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti almost 7 yeroo hin caalle boodatti request for proposal ni baasne jechuudha. Maybe ji'a 3 akka hin caalletti inni dhuma jechuudha. Hanga dhumaatti laayisensii haaraa kennanii hojjetti akka galan hojjechaa jirra jechuudha. Bareeda. Kanaafuu amma akkanaan jechaa jirtanitti dhuma bara faranjootaa kanatti kaampaniiwwan sun baramanii laayisensii kennitanii fi hojiitti eegalu jechuudha. Isaan immoo carataa kanatti akka galan fulbaana keessa ni baasne. Wanti dhaabbatee hin jiru, wanti duubatti deemee hin jiru. Kaxumuraa irra geenye irraa qabsoo Baalee irratti fuulleffachuun kitaaba Oromoo Witness jedhu barreesse Abdul Dirree godina Baalee aanaa madda walaabuu magaalaa Bidireetti dhalatee guddate. Wayitamaa ka jiraatu Ameerikaa Minneapolis yoo ta'u daqiiqaa muraasa dura turtii waliin taasisneen waa'ee kitaaba isaanii torbee darbee gabaarra oolee waliin haasofneerra. Xiyyeeffannaan guddaan qabsoo Baalee irratti yoo ta'u garuu intiftuuqa qabsoo achi dura turtellee fakkeenyaaf 60moota durallee Oromoon mirga isaa falmatu takkaan dhiifne 60moota boodallee qabsoon Oromoo bifa adda addaatiin itti fufaa ture sanillee irraa tuqee jira. Kana hundaa kan godhe wayita barreessu eessuma kiyya irratti xiyyeeffadhee barreesse Hangaasuu Waaqoluu nama jedhamu maaliif 60moota yeroo qabsoon Oromoo akkasitti deemu san inni nama ganna 6-7 ture. Abbaa isaa wajjin Waaqoluu wajjin bakka hunda dirree lolaallee bakka abbaan deeme hunda deemaa qabsoo san duraallee waan inni abbaa isaatiif hiriyoota abbaa isaa irraa barate san dabree ammoo 70moota fi 80moota keessa inni iyyuu qabsoo dabran kana keessa waggaa 50moota dabran kana keessatti nama bakka guddaa qabu. Kanaaf isarraallee barreesse waan tokko ammallee ka yeroo bara 1999 jeneraal Waaqoo guutuu gaaf tokko bira deemee inni dhukkuba ture bira deemee dubbisee eessuma kiyya wal na barsiise. Egaa waan hedduu haasofnee irraa baane waan naan jedhe akaakoo kunoo ani dulloomee jira. Qabsoo seellata namee isin warri barate akkamiin dura xooftan akkamiin bira dhaabattan maaliin gargaartan ka jedhu gaafii sanna dura kaa'ee kun wanni mul'isu abdii dhalooti dabre sun uummata barate irraa qabu kana mul'isa. Kitaabni kulleen sanumarras gaaf yaadannoo warra saniitii fi dhaloota dhufuuf bu'uura akka ta'uuf akkasi barreeffame. Gabaabsitee yoo naa ibsuu dandeesse qabsoon Baalee maali? Wanti waa'ee qabsoo Baalee namni beekuu qaba jettee yaaddu maayinni? Akka jalqabaatti wanti uummati keenya hubatuu qabu qabsoon sun akkatti kaase qabsoo uummata keenya biyyarraa kaasu biyyi kun teessanii miti biyyarraa ka'a jedhanii biyyarraa kaasutti qabsoo abbaa biyyummaati qabsoon Baalee biyyarraa kaasu jennaan kanaaf ka'an. Kana keessatti qabsoon kun waggaa 7 gara waggaa 8 ka dhiyaatu deemaa ture naannoo Baalee hunda keessatti jechuudha. Egaa mootummaan Haile Sillaasee egaa qawween rukutee waan hundaan xayyaaraan miilan waraana miilatti gara hundaan wanta dadhabe karaa nagahaatiin akka hiikamuuf nama nagahaan lola kana hiikuuf jeneraal Oromoo ergee Dagamaa Keelloo jedhama. Karaa nagahaatiin akka wanni kun dhuma taasise jijjiiraa bulchiinsa gaarii isiniif koona lolli kun haa dhaabatu jechuurratti akkasitti dhumate. Kana keessatti ammoo uummata irrallee miidhaa guddaatu gahe ammoo.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC ka afaan Oromoo ka torban kana asuma irratti raawwata ka qopheesse Elias Mulgeetaa ture kan isin biraan gahaa ture immoo ani Baqqalaa Toomaatti sagantaalee keenya irratti dabalataan marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu torban nama biraa sagantaa biraan isinitti deebina horaa bulaa galatooma. Thank you.